bakki finnis itti ba'e fuula keenyarraa waa'ee sababa yookaan ka'umsa dhibee kanaa maal nutti himaa kan jedhu ilaalla. Kanaan dura waa'ee finnisaa barnoota dalageen ture ka'umsa akkasumas mallattoo akkasumas yaala. Mee finnisni fuula keenyarra yoo eessatti ba'e maal agarsiisa dhibee kana ka'umsa dhibee kana kan jedhu haa ilaallu. Kan jalqabaa adda irraadha. Adda irra taanaan kun yeroo baay'ee yeroo hedduu sababa rifeensaa fi dibata rifeensaa irraa dhufudha. Rifeensi yoo hin dhiqanne yoo osoo hin dhiqatiin turre zayitni adda irraa kuufamuun qaawwa xixiqqoo as jiran cufa. Rifeensi hin dhiqatiin turre zayitni adda keenyarra jiru mataa keenyarra jiru kuufamuudhaan qaawwa xixiqqoo adda keenyarra jiru cufa. Kun immoo finnisaaf nama saaxila akkasumas dibanni rifeensaa hedduun keemikaala poomadoos jedhamuun akkasumas zayita hedduu qabu. Kunneen finnisaaf nama saaxilu. Kan lammaffaan maddiirradha. Kunneen kun immoo haala jireenyaa waliin wal qabatu. Finnisni maddiirratti ba'u jechuudha. Dibata dhiironni areeda addachuuf dibatan, dibata kanneen akka faawundeeshinii akkasumas dibata adda addaa fuula bareechuuf dubartoonni dibatan akkasumas saaniskiriiniin tokko tokko illee qaawwa adda addaa fuularra jiran kana cufuudhaan dhibee kanaaf nama saaxilu. Kana malees sa'a dheeraaf bilbila gurratti qabatanii maddiitti qabatanii haasa'aa turuunis kanaaf nama saaxiluu danda'a. Akkasumas uffata boraatiif ansoolaa irra ciisnullee yoo dafee hin qulqulloofne baakteeriyaa kana fidu ofirratti tarsiisuun ofitti qabachuun kanaaf nama saaxiluu danda'a. Kanaaf egaa kan maddii irratti ba'u kun haala jireenyaa wajjin wal qabata jechuudha. Inni sadaffaan kan funyaan irratti ba'udha. Finnisni kan funyaan irratti ba'u kun sababa baay'achuu zayita gogaan keenya oomishu kan seebam jedhamu kan kanaan ka'edha yeroo hedduu. Akkasumas rakkoo garaachaa fi dhibee soorata bulleessuu namoota qaban biratti baay'inaan mul'ata. Dhiphina sammuu fi hirriba gahaa dhabuunis illee finnisa naannoo funyaanitti ba'u sababa ta'uu danda'a. Inni gara biraan finnisa naannoo mangaagaa gara gadii fi mormarratti ba'udha. Kunneen naannoo kanatti kan ba'an immoo hormoonii waliin wal qabatu. Baay'achuu hormoonii dhiiraa kan androojin jedhamu. Isaan kun egaa hormoonii wajjin wal qabatu. Hormoonii androojin jedhamu kun immoo akka xannachi fuularratti zayita oomishan kan seebam oomishan akka isaan baay'atan akka isaan baay'inaan oomishan taasisuudhaan qaawwa fuularra jiru cufuudhaan dhibee kanaaf nama saaxila jechuudha. Kanaaf finnisni naannoo mangaagaa gara gadiif mormarratti argamu hormoonii wajjin wal qabata. Kanneen funyaan irratti argaman rakkoo garaachaaf soorata bulleessuu akkasumas hirriba dhabuu dhiphina sammuu kana malees immoo baay'achuu zayita seebam jedhamu agarsiisu. Kun egaa ka'umsa isaa maal akka isaan agarsiisanidha. Bal'inaan waa'ee furmaata yaalaa fi kan kana fakkaataniif waa'ee kanaas kophaatti dalageera waan ta'eef isa ilaaluu dandeessu turtii gaarii.